Dhiira 11tti seeraan heerumeera. Barasaatu bara toora sooshaal miidiyaa ta'e. Hiriyaan ofii waliin dhalatanii waliin guddatan jireenyaan biyya barbaade yoo godhatellee haala jireenya isaa laalanii yoo kan nu caalu ta'e itti naafuu inni moo ishee moo jechuun jechan taane itti dabarsu yoo immoo nutiin gadi yoo ta'e suura yookiin immoo footoo toora sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuun jabaadhu baay'ee bareedda jechuun miira keenyatti argisiisuun waanuma baratame. Keessumaa nuti dubartoonni namni biraallee haa hafu hiriyoonni keenyi nu waliin dhalatanii guddatan bakka gaarii jireenya nu caalu yoo jiraatan sababa isaa beekuu baadhus keessa keenyatu gubata. Kana irratti immoo maatiin keenya dabalee jireenya nuti dhaabbanne kan ceepha'u jireenya akkanaa ni jiraatta jennee yaadne hin beeknu jedhee dubbiidhaan yookiin immoo jechaan kan nama qeequ yoo ta'e kana waliinis jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Gaa'ela dhaabbadheen dhugaa natti fakkaatee gaa'ela koorraatti dhiibbaa kan uume hiriyoota koo maatii koo obboloota koodha. Gaa'ela ulfinaa fi kabaja qabu dhiisee akkan deemuuf sababa guddaa natti ta'anii har'a lafan fuudhuu dhabeen gaabbeen tapha dargaggootaa ta'een tokko gara tokkootti tokkorraa immoo gara biraatti utaaluun hiree jireenya koo ta'ee matuma kiyyaafiyyuu jireenya fokkisaa ofiif hin jaallanne jiraachaan jira. Kana hundammoo yaada maatii koo fi dhugaa natti fakkaatee fedhii diinni keessa koo kaa'een addunyaan jirra keessa seeneen xawalu waliin mataa makoo yaada ittiin hin kunfiseeni. Maatii kiyya biratti barnoota koo kutaa 12ffaa akkuman xumureen yuunivarsiitiin mootummaa ollaama kiyya waan na jiruuf qabxiin maatirikii naaf dhufee biyya fagoo na geessus haa ta'uutii garuu anis hin deemu jedheen maatiin koos hin deemtu naan jedhanii guyyaa hojjechaa galgala barachuun qaba jedhee murteesseen achumatti maallaqaan galmaa'een barachuun eegalee. Seenaan jaalalaa kiyyaa inni gara gaa'elaatti ce'ee reefuman yeroon kutaa 12ffaa barachuu eegalurraatii jalqaba. Dargaggeessi kuni mooraa yuunivarsiitii keessa kan baratu yoo ta'u barataa barnoota injinaringii waggaa 5ffaa ta'ee hiriyoonni isaa doormii tokko waliin jiraatan ollaa keenyaa manni kireeffamu ni jira mana sana kireeffatanii jiraatu guyyaa tokko innis isaan bira dhufee taphatee haasa'eet gala. Ani immoo ollaa kiyyaatii hiriyaa tokko nan qaba ishee dubbisuu yeroon deemu dargaggoota kanaa fi dargaggeessa barnootaan cimaadha jedhame kanallee achitti arguun eegala. Arguu qofa otoo hin taane hundumtuu akka nama ajaa'ibaatti waan ilaalaniif barnootaan qaxaleedha yoo rabbi jedhe warqee badhaafamee eebbifama jechuun hiriyaan koo kuni waan hiriyoonni isaa kireeffatan isheetti dubbatan natti dubbate. Battaluma kana yoon nama kanatti heerume maatii kiyyaafis mataa kiyyaafis bor jireenya gaarii argachuu danda'a jedheen sa'aatii dargaggeessi kuni gara mana hiriyoota isaa dhufu qoradheen manni hiriyaa koo fi manni keenya immoo waluma maddii waan na ta'eef karrara dhaabbadheen isa eeguu jalqabe. Yeroonni ol seenus argeen dubbisuun walitti dhufeenya dargaggeessa kana waliin eegale. Kana qofaa miti mooraa yuunivarsiitii irra dhaabbadheen eegeen isa waliin akka nama akka ta'eedhaan wal argee yookiin immoo deemsa irratti walitti dhufee fakkeesseen kanan karoorsee raawwachaa jiru kana dargaggeessa kanatti dhiyaachuun jalqabe. Waggaa 5 mooraa yuunivarsiitii keessa jiraatee dubartii tokko waliin iyyuu hariiroo jaalalaa eegaleen beeku. Haa ta'uutii garuu waggaa 5ffaa kanatti dhaqeen harkasaa qabadhee ofiif kutaa 12ffaa yeroon baradhu inni immoo bara waggaa 5ffaa baratu jaalallee waliif taanee yeroo eeggate innis gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee yeroo gaarii waliin dabarsu eegallee. Kana qofaa miti nama addaa ta'ee anattis yeroon itti haasa'u maatii koottis waan mul'ateef otoo inni hin eebbifamiin dura akka jaalallee koo ta'e maatii koolleen barsiise. Maatiin kiyyas mucaan keenyi nama gaarii waliin hariiroo gaarii eegalte jechuun naaf fudhatanii naa gammadanii hundumti nama waa'ee egeree koo jireenya gaarii akkan jiraadhu ganamumaa naaf tilmaamee kanoo hin gadhiisiin duute malee nan jechuun akkanitti jabaadhu rakkoo gidduu keenyatti uumamuuf ogummaadhaan akkaniiku na gorsaa. Barri barnootaan eebbaa kan jaalallee koo suni dhume
qabxiidhaan barattoota hundumaa bara sana eebbifamanii caalee argame. Eebba booddees carraan barsiisuu fi digirii lammaffaa barachuu waliin kennamee fi achuma mooraa sanatti itti fufee mana kireeffatee anis akka inni narraan fagaanneef ollaa makiyyaa kanuma hiriyoonni isaa dura kireeffatanii galaa turan kireessisiisee fi ollaa taanii waliin jiraachuu eegallee. Booddee ani mana isaatii ba'uu yeroon didu maatiin koo otuma nuti si maddee jirru maddiimatti qaanfachuun keenya gaarii miti hagamillee yoo ta'e seera qabeessa godhaatii waliin jiraadhaa jechuun yeroo na gaafatan jaalalleen kiyya hojii qabatee baatii 8ffaatti jaarsa akka inni arguun taasisee maatiinsaa biyya jiraniitii jaarsa qabatanii dhufanii seera qabeessaan gaa'ela dhaabbannee yeroo feenetti immoo yeroo humni keenya danda'u cidhallee godhachuu akka dandeenyu nutti himanii waliin jiraachuu eegallee. Hanga yeroo kanaatti darbeen immoo waggaa 2 jiraadhee waliin hangan daa'ima ilma dhiiraa tokko isaaf godhutti rakkoon anaaf isa gidduun turre manuma jalqaba kireeffanne keessa waliin jiraachaa turre. Abbaan manaan koo wanta hunda argee anatti hin dubbatu. Kan ani balleesseefiyyuu yoon tarii dubbachuudhaaf ka'e dhiifa manaaf godhi jedhee dhiifa mana gaafata. Yeroon ani barachuudhaaf gara mana barnootaa deemu nyaata mucaaf hojii mana keessaa hunda hojjetee akka nama sabboonaa barnootaan qaxalee abdii biyyaatti otoo hin taane akka garbicha kooti na waliin jiraata. Kanaan innis barnoota digirii lammaffaa isaa eebbifame anis baradhee xumureen barnoota digirii kiyya nan eebbifame. Daa'imni keenyis nuuf jabaachaa dhufe. Hanga yeroo kanaatti hariiroon keenya bareedaadha. Ani eebbifamee jennaan dubbiin jajallachuu baduu jalqabde. Jalqaba irratti waajjira miti mootummaa tokko keessaa miindaa gaariidhaan kontiraata hinumaa kan abbaa manaa koo kan caaluun qacarameen baatii 6dhaaf hojjechuun eegalee ganama ba'een galgalan gala. Kaanillee miti buddeena dabalatee abbaa manaa kootu tolchee manatti na eegaa. Nan uffadha nan dibadha haadha mucaan fakkaadhu. Namoonni hiriyoonni naannoo koo maal ta'anutis nama akka keetti heerumnee jireenyi akka keenu qana'ee uffannee dibannee deenyee otoo jirru kan hin deenye boca qaama ishee kan eeggatte fakkaannee otoo jiraannee jedhanii narra ta'uu kan nama aarsu hojiin suni kontiraata baatii 6 ture. Gaafa hojiin suni dhaabbatu hojii gara biraa as nan barbaada achi nan barbaada eessaan fidaa. Asii darbee immoo namoonni baatii 6dhaaf na hojjechiisan namoota gurguddoo miindaan isaaniillee yeroo waamamu lakkoofsi isaa namatti ulfaatu namoota akkam jajjaboo ture. Ani kan yaadu bakka akkanaa taa'ee hojjechuu kan qabu abbaa manaa koodha. Inni garuu guyyaa guyyaadhaan reedii tokkos ta'e 2 kan barsiisu yoo ta'e garuma mana barumsaa isaatii egaa miindaan isaa anarra darbee maatii koo gargaaru miti mana keenya iyyuu seeraan nun jiraachisu. Karaa maallaqaa walii galuuf yeroo dadhabnu elaa kunoo miindaan koo kanadha. Mooraan yuunivarsiitii asuma namaddii waan na ta'eef mana kiyyaaf nagaan barbaada hodhu gatii mana kiraa kanfaliitii isa hafe akka beektuun wal nu geessis jedhee natti kennaam. Miindaan akkaawuntii isaarratti akka galeen baasee gootummaadhaan natti kennaam. Yeroon mataa kiyyaafillee hojii hojjedhu ture maatii koodhaan akka gaariitti hin gargaaraam. Isaanis dhuguma dargaggeessa kanatti heerumuu koofis ta'e hojii bareedaa kana argachuu koof baay'ee natti gammadaniim. Ayyaana isaatu kanaatiin si ga'e illeen han jedhaniiru. Gaafan dhabe wanti nuti argannu maatii kiyyaaf miti mataa keenyaaf iyyuu geessisuuf natti ulfaachuu yeroo jalqabu garuu jalqaba kanarratti ka'e maatii makiyyadha. Abbaan manaan kee edaa kan inni qabu maqaama qofadha. Qabxiidhaan guddaadhaan jettani suni yoomidha gara miindaatti jijjiiramee fi intalli keenyi bakka gaarii geesseetti jennee akka ijoollee ollaa keenyaa odeeffannu jechuun naqeequu jalqabanii. Kana qofa otoo hin taane hiriyoonni kiyya dura kiyyasaa ta'u booddee kiyya heerumanii mana godhatanii keessumaa dubartoonni 2 akkuma heerumanii waggaa tokko hin fidnetti mana maatii isaanii diiganii dhakaadhaan bilokkeettii bareedaadhaan mana maatii isaaniif ijaarsisanii. Manni sun immoo mana keenya maddii gara bitaatii walitti aanee argama. Wal dorgommii fakkaata mitiiree maatiin kiyya isa arganii kunoo ijoolleen namaa yoo heerumtu bakka gaarii ija gaariitti heerumtee ofirra dabartee maatii isheef akkana gootee mana jaarti jechuun anaatiin bahanii galanii naqeequ. Obboloonni kiyya dhiiraa abbaa manaa kiyyaatiin maqaadhaan qoxee jedhanii waamuuni. Afaan Amaariffaan qoxqoxxuu yookiin immoo sassataa akka jechuuti. Maallaqa ishuma argatuyyuu anatti waan kennuuf obboloota kiyyaa miti obboloonni isaa maatiin isaa baadiyyaadhaa waa rakkanne jedhanii yeroo isa gaafatan yookiin immoo rakkisan ani maallaqa hin qabu jedhee
isaaniifis diina, maatii kiyyaafis diina, obbolaa koofis diina ta'eera. Amma kana fe'anadha mitiire daa'ima waggaa 3 qabadheen kan natti mul'achuu jalqabe gaa'ila kana diigeen isarraa adda ba'uudha. Maatiin koo halkan tokkollee akka isa waliin hin bulun barbaadanii darbee immoo kan baay'ee nama jibbisiisu diqaalaa keetti dhiisiitii koottu naan jedhu. Isa qofaa otoo hin taane dhala koo gadameessa kiyya keessaa bahillee maatiin koo naaf hin jaallatanii. Sababiin isaa immoo mindaan abbaa manaa koo mana ijaaruufis ta'e mana korra darbee waan addaa isaaniif gochuu kan hin dandeenyeefi. Afaan isaatiin cabi gogi namaan hin jedhu yoo guddate anaan kan rakkisu hiriyoota isaa fidee ofiillee hin dhugu buna manatti na danfisiisuudha. Yakka inni narratti raawwateen jedhamu yoo hin qabaadhe tarii isa kanaa ilaataan of jedha. Kanaan ala dhugumatti abbaan manaan koo yakka narratti raawwateeru hin qabu. Bahee galeen ani garuu jechoonni ani isatti dubbadhu nama of jaallataa hundaaf nagaa uumaa qabbanaa'aa ta'e umurii isaa kan gabaabsu ta'e yeroo hundaa hin kadhataa. Jireenyuma kana fooyyessuudhaaf jedhee barakkoota xiqqoollee qayyabachiisuun maallaqa xiqqoo argatuun anaafis ta'e daa'ima kiyyaaf dabalataan sharfee tokko otoo mataa isaaf hin godhatiin wanta nu barbaachisu nuuf guutaam. Kophee bara jalqaba gaa'ila yeroo waliin dhaabbanne 2 qabu waggaa 4 suphee godhateera. Namni kuni Hawaasa Mooraa Yuunivarsiitii keessatti mootiidha. Ana maatii koo obbolaa koo fi maatii isaa biratti garuu saree rooba keessaa ta'e. Kanaan guyyaa tokko hiriyaa koo waliin mari'adheen jireenya kana jiraachuun barbaadu sababa uumeen irraa adda bahuun qaba diqaalaa isaas itti gateen deema jedheen karoora guddaan baafadhe. Kunis maal yoo ta'e gaariidha. Kan durii kiyya malee uffata keenyallee kan miicu isadha. Hiriyaa kiyya kana yeroo inni uffata isaa baafatu irratti kufii sagalee dhageessisi ani immoo nan dhufa jedheen abbaan manaan koo yeroo ol seenu mee uffata kan ofirraa baasimee daaraa awwaara fakkaata isa kaanis miicaa waan hin jiruuf isa kanas siif hin miicaa yeroon jedhuuni tole jedhee manni keenyi kutaama tokkodha. Addaan baastuu yookiin immoo maggaarajaadhaan sireen keenya adda baheera. Hiriyaan koo kun immoo mana keessa televizyina ilaalaa jirti. Kutaa ciisichaatti ol ba'ee uffata kana yeroo ofirraa baasuuf qabattoo isaa hiikkatu hiriyaan koo dhageessee maggaarajaa sana ol fuudhuun abbaa manaa koo irra kuftee sagalee iyyaa yeroo dhageessistu iyya kana dhagaheen fiigeen ol seene wanta diraamaadhaan qindeessine kana akka nama hin beekneetti iyyeen maraadheen ollaa namoota naannoo waameen obboloonni koo akka isaan isa reebaniif ollaan akka inni isa jibbuuf mooraa kireeffate sanaa ammaaf ammatti akka bahuuf mucaa ganda keenyaa nu harkatti salphistaa jechuun salphiseen qe'ee sana daa'ima isaa waliin akka inni gadhiisuun taasise. Sanaan booddee akka abbaa mirgaa hiriyaa kiyya kanaatiin na gudeede jettee akka himattu taasiseen haa ta'uuti garuu hiriyoonni isaa rabbiin sodaadhu namni kun qulqulluudha. Guyyaa tokko gatii si kanfalchiisaa waan ati irra hojjechaa jirtu yeroo naan jedhan duubatti hin deebi'e malee hiriyaa koo waliin yaalii gudeeddaatiif isa himannee turre. Kanaan daa'ima kiyyallee itti dhiiseen maatii kootti deebi'een maatii koo waliin jiraachaa abbaa manaa gara biraa barbaaddachuun eegale. Kaleessa maatiin koo jireenya kiyya narratti jibbaa turanii mitiire amma immoo rakkinni manuma keenya jalqabaa waan na tureef anumaan jiraachisuu yeroo dadhaban dhala kee dhiistee dhuftee abbaa manaa kee kana fakkaatu dhiistee dhuftee naan jechuu jalqabanii baatii 2 baatii 3 iyyuu narratti hin fidne. Maatiin koo haatiif abbaan koo anaan dadhabanii hojii as nan barbaada achi nan barbaada argachuun jalqabe. Manni maatii kiyyaa yeroo natti ulfaatu mana hiriyoota koo heerumanii deemeen baatii 1 torbee 2 baatii 1 torbee 2 toon jiraadhu abbaa manaa koorraa adda baheen waggaa 1 fixee waggaa 1 booddee dargaggeessa tokko waliin akkuma tasaa wal barree kana dura heerumuu kiyyas hin beeku si fuudhe malee jechuun natti gaggabe. Yeroo kananis tole yeroon jedhu jaarsa maatii kiyyatti argee harkisaa somaan jedhu abbaa manaa koo duraanii caalaa maatiin kiyyas tarii jireenyi intala keenyaan darbe jedhanii natti gammadu miira addaa natti argisiisuu jalqabanii haa ta'uutii garuu na fuudhee torbee 2 booddee akkan heerumeeru daa'imallee godheeru yeroon itti himu uffata kiyya kanaan kana duran qabu qofa naaf kennee mana koo gadhiisii bahinaan jedhee. Mana dhiiraatii bahuun kan lammataa waan natti
natti ta'eef tole jedhee baheen mana hiriyaa koo tokkoon galee ammas hin turre dargaggeessa gara biraa waliin hariiroo uumiin gaa'ela sadaffaan dhaabbadhe. Isa kanatti garuu si'a lama heerumeen akkan bahe daa'imallee akkan qabu sobeen daa'ima kiyya immoo abbaan manaan kiyya akkana dhowwate seeraan gaafachaa akkan jiru itti meen waliin jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu maallaqa isaatti gonkumaa na butuu didee waggaa tokko isa waliin jiraadhee yaalee anaan akka haadha manaa isaatti otoo hin taane akka hojjettuu manaa isaatti akkan waliin jiraadhu barbaada. Maallaqa yoo mataa keetti horte qofa maallaqa koo lakkooftanaan jedhee ifaa ifatti natti dubbate. Kaayyoon koo ceephaa maatii koo jalaa bahu mana isaaniif ijaaru obboloonni koo kan na gaafataniitiif guutuu waan na ta'eef isa kana mataa makiyyaan waggaa tokko waliin taa'een gaafa natti ulfaatu dhiiseen bahee maallaqa xiqqoo of harkatti qabadheen ture isheedhaan gara biyya hambaatiin godaane. Yeroo kanattis hojjedheen maatii kiyya mana biraa galcheen mana isaanii diigsiseen akka haaraatti mana ijaaree fi kanaan fakkeenya na godhatanii dubartoota heerumanii akkuma isaanii carraan buddeenaa ta'uuf dide naannoo keenya jiran namoonni naannoo keenya biyya hambaatti ergachuu kaan godaansanii kaan immoo karuma sirrii ergachuu eegalanii. Ani garuu waggaa 5 hojjedheen biyya Oromaa keessatti homaa qarshii tokkollee otoo harkatti hin qabatiin gara biyyaatti hin deebi'ee. Kaayyoon kiyya maatii kiyyaaf mana ijaaruu ture mana maatii kiyyaaf hin ijaaree. Amala maatii koo nan beeka haa ta'uutii garuu hojiin biyya Oromaa waan natti ulfaateef kanaa olasitti du'uun qabu mataa kiyyaaf illee jiraachuun qaba jedheen gara biyyaatti hin deebi'ee. Sodaan biyya hambaatti taa'ee qabu naaf hin oolle maatiin kiyya isaan bira jiraachuu jalqabeen baatii sadaffaa booddee ati dubartii guddoodha otoo danda'amee otoo dandeesse yoona kana mana kireeffattee yookiin heerumtee kan jiraattu malee maatii kee waliin kan jiraattu miti jechuun yeroo nanuffuu isaanii natti himan mana isaaniitii baheen mana xiqqoo kutaa tokko kireeffadheen jiraachuun jalqabe. Gaa'ela yeroo gabaabaaf isaa ta'u yeroo dheeraadhaaf si'a hedduu yaaleera. Abbaa manaa koo jalqabaa malee si'a 11 gaa'elaaf walii galeen jaarsi gara maatii kootti ergame anaan fuudhuudhaaf waadaan seenamee maatiin kiyyas anaan kennanii turanii. Si'a 11ffaa booddee dhiisii akkanumaan dhiira si waliin jiraatu si kennineerraa abbaa feete waliin yoo jiraatte kanaan booddee sin gaafannu jechuun na dhiisaniiru. Kana keessatti daa'ima lammaffaarree nan barbaadan ture naaf ta'uu hin dandeenye. Barnootan baradheen hojii qacarameen si'a 2 si'a 3 sanallee yaareera. Haa ta'uutii garuu kunis naaf hin taane. Booddee irratti yeroo hojiirraa ari'ameen matuma kiyyaaf iyyuu rakkadhu. Mana nyaataa hoteela guddaa tokko keessa mindaa xiqqoodhaan kaasharii yookiin immoo qarshii qabduu ta'een qacarame. Hoteelli suni yeroo dhiyootti magaala keenya keessatti kan ijaaramedha. Kan eenyu akka ta'es eenyu akka hojjetus anis ta'e hiriyoonni koo kan beeknu hin qabnu. Guyyaa manaajarri hoteela sanaa na qacaree walii gallee ana waliin kan qacarame dubartoota 4 fi dhiira 2tu ana waliin qacarameeraatii. Galgala sa'aatii akkanaatti orienteeshinii yookiin immoo haal dureen mana kana waan isinitti himamuuf bor immoo kallachumaan hojii waan eegaltaniif sa'a akkanatti koottaa abbaan hoteela kana akka qajeelfama mana kanaatti waan isinitti himu qaba jechuun nutti hime. Anaa fi namoonni qacaramne kunis tole jennee sa'aatii sanatti yeroo dhufnu abbaa hoteela kanaa kan jedhamte dubartii umuriidhaan illee ani caalu akkamittiin umurii kana keessatti hoteela ammaa kana ga'u qabaachuu dandeesseet kan jedhu gaaffii jalqabaa sammuu koo keessatti dhiyaate. Dubartiin kunis akeekkachiisaa seeraa wantoota nutti himuu qaban hundasaa erga nutti himtee booda naannoo sa'aatii tokko mana keessa nu naannessitee waan gochuu qabnu anaafis namoota nu waliin qacaramaniinis nutti himtee yeroo hojii gaarii nuun jettee nu biraatii deebite. Eega sanaatii ani dubartii sana deebi'een argeen beeku. Haa ta'uutii garuu haadha hoteelichaatiin jedhame. Dhimmi kiyya kana qorachuu otoo hin taane hojjechuudha waan na ta'eef hojii sana baatii tokko guutuun hojjedhe. Hangan hojii kana hojjedhuttis ta'e biyya hambaa deemee biyya hambaatii deebi'etti dhala akkan qabu keessi koo dagatee guutummaa guutuutti irraanfateera. Tarii yoo ijaan hin arge fuuluma dhala kiyyaan beeka malee garaan haadhummaa nattis ni dhagahama jedheen gonkumaa yaadeen hin beeku. Baatii tokko hojjedheen akkuman xumuretti dubartiin tokko tarii mucaa kiyya nama natti fakkaatu harka qabattee hoteela kanatti seentee garaan keessan calluma jedhee kan nama rifatu jira mitiire mucaan ani kaleessa ijoollummaatti gatee deeme tariisa kanaayii kan jedhu garaan koo bakka hedduutti hiramee hojjechuun dadhabee nan dhaabbadhe. Akkuma hoteela sana keessa seeneen manaajarri hoteela sanaa namoonni achi keessa yeroo dheeraa hojjetaniiran mucaa sana ofitti waamuun maammushee baabbushee jechuun maddii isaa dhungatanii
innis dhaqee taa'umsa tokkorra taa'e. Eenyudha mucaan kun jedheen mucaan waliin hojjettu deemtee isa dhungatti tokkootiin nan gaafadhe. Hin beektu mucaa abbaa hoteela kanaati. Amalli isaa akka namatti tolu. Abbaa isaatu biyyaan baatii dhufeera ta'e hin beeknu. Erga mana kana dhufee baatiiwwan lakkoofseera. Abbaa isaa waliin yoo ta'e malee mana kanan dhufu. Bakka hojii haadha isaa oolaa jechuun natti dubbatte. Xiqqoo keessi koo tasgabbaa'e. Haa ta'uutii garuu dubartiin kun nattaasoftee daqiiqaa 5 iyyuu hin turre abbaan manaan koo duraa konkolaataa ajaa'ibaa tokko balbala hoteela kanaarratti dhaabee yeroo inni ol seenu ijji kiyya yeroo inni seenirraatii kaasee isa ta'uu otoo hin beekun maamila akkamiitu konkolaataa kana qabatee ol seene jedheen yeroon ilaalu nama dhani kaleessa mana koo keessatti akka garbichaatti itti fayyadama jechaan barbaadetti dubbachaa haamilee yookiin immoo mooraalii isaa cabsaa turedha. Kallacha konkolaataarraa bu'ee hojjettoota hoteelaa hunda dubbisee ol seene ani bifti kiyyaa kan kaleessaa miti jijjiirameera. Dargaggeessa 11tu natti furamaa ture bifa koo kaleessaallee dagatee ana bira darbee akkuma inni nu bira darbeen Riyaan sila waa'ee mucaa isaa natti himte kun isa kanadha Abaluu jedhama nama akkanaati jettee yeroo natti himtu keessa kootti gadda guddaatu lallabame. Darbachuun anaa fi maatii koo sobni anaa fi Riyaa koo nama kana ija koo duratti kanaan gahee waggoota lakkoofsee deebisee walitti nu fidee ani gatii koo harkaaf rakkatti akkan fudhu na taasise. Sanaan booddee seeratti dhiyaadheen abbaa manaa kiyya kana himadheen mucaa kiyya guddifachuun barbaada yeroon jedhu bakka seeraatti illee dhufee na mormuuf yeroo hin arganne abukaatoonsaa mucaan waggaa 7 darbeera waggaa amma kana gidduu eessa turte naan jechuun himata kiyya na jalaa kuffise. Aarii gaabbiidhaan deebiseen biyya hambaatti godaaneen reefuma baatii 7 fixa. Amma jireenyi koo otuu mata duree otuu kanan godheera ta'ee kan jedhutu halkaniif guyyaan irratti naanna'a. Gara jabaattu akkamii kan dhala ishee finnaanii haadha garaa jaallattu jireenya ishee dhiistee jireenya maatii isheef kaattu ta'uun koo dhuma koo kanaan naafe. Amma irratti namni kun yookiin immoo abbaan manaan koo duraa kun hoteela qabaachuu miti biyya kana keessatti illee nama bakka guddaa qabu dargaggeessa yeroo gabaabaa keessatti barnoota digirii 3ffaasaa biyya hambaatti xumure teeknooloojiidhaan biyya kana gara fuulduraatti ceesisaa jirudha. Maal godhaa har'a waa'ee isaa dubbachuun koo ganama ijji koo baname kan koo godhatee rakkinni gidduutti dhufte immoo akkan isa dhiisee deemuuf na taasistee har'a gaabbiitti na kuffiste. Silaa otuu isa waliin hin jiraadha ta'ee wanta natti hirufteef carraa jireenya keetu kanaan si gahe jedheen nama kanatti dubbadhan ture. Haa ta'uutii garuu har'a wanta anaan dhiiseef carraan jireenya isaa kana taateef hin jedhe. Edaa akkuma dubartiin gaa'ela dhumtee carraa jireenya gaarii ilmoo dhiiraatiif kennitu jireenya ilmoo dhiiraa keessaa ba'uu isheefis dubartiin ilma dhiiraatiif carraa jireenyaa kenniti. Nama jabaa nama biyyaa dubartiin jabduun taane isheen akka koo summii yoo qabatte karaatti kuttee sambisti. Haa ta'uutii garuu dubartii kabaja beektutu dhiira akkanaa kabajeetii waliin jiraata. Inni garuu matumaatii ganamumaa cimaa waan ta'eef duras cimina isaa hudhee kan ture ana ture yeroon gidduutii ba'uuf immoo bakka yaade gahee. Dubartiin dhiirri kun naaf hin ta'u dadhabaadha jedhu dhiirri ishee danda'u hin jiru. Morma dhiira sagalii deemtee suunfatii jedhama mitiire makmaaksi kuni anaaf ta'e. Dhiira sagal maalii gaa'ilumaaniyyuu 11 gaheera. Inni kaan sanaa oli. Tarii waan irraa baratan seenaa koorraa beekuu baadhus seenaan koo garuu kana fakkaata. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa nama barsiisu kana nuuf qodduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattanillee waan irraa barattan yaada keessan komentii jalatti qodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.